gara ardii keenya Afrikaatti haa deebinu. Yeroon fuuldura ishee sukkanneessaadha jedhamtee sadarkaa sadaffaarra kan argamtu magaalaa Naayijeeriyaa Leegoosidha. Waggoottan hedduuf magaalaa guddittii Naayijeeriyaa kan turte Leegoos yeroo ammaatti Abijaaniin saamamtus teessoo dhaabbilee gurguddoo biyyattii taates tajaajilaa jirti. Baay'inni jiraattota magaalaa Leegoos biyyoota Awurooppaa hedduu ni caala. Odeeffannoowwan kan agarsiisanis magaalaan seenaa qabeettii Leegoos kun jiraattota miiliyoona 16 ol hammattee jirti. Bishaaniin kan marfamte Leegoos waggoottan hedduu fi madda qabeenyaa fi bareedinaa ta'e kan ture. Bishaan ishee marsee argamu kun keessumaa kutaan magaalaa Leegoos daangaa Naayijeeriyaa fi Giinii ta'ee tajaajilu bishaaniin dinqisiifamaa jira. Bishaan lafa jalaa hedduminaan yaa'uu fi bokkaan akka lolaatti gadi roobuun qormaata keessa kan seente Leegoos yeroo dhiyoo keessatti bishaaniin nyaatamuun ishee kan hin hafne waan ta'eef Naayijeeriyaan jiraattota magaalattii fi furmaata ammuma barbaaduu qabdii jedhanii kan dubbatanii hedduudha. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.